Gaafii sin gaafadha nam. Gaafii sin gaafadha. Pheenxee warra pheenxee kanas nan gaafadha. Musliimas nan gaafadha. Gaafadhu. Amantiin kiristaanaa kan jedhamu kiristaanni amantiin fayyisaan amantii sirriin kiristaanaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa hoo jiraate natti himi quraana keessa immoo islaamni amantii sirriidha kan jedhus hoo jiraate isaan lamaan keessaa warri pheenxees na dubbisaa warri islaamas na dubbisaa. Ammaan pheenxee taabiin hojii isinii hojii isin pheenxee ammaan isinii ta'a. Yesuus waaqa kadhatamoo if kadhata? Waaqa. Ati eenyu kadhata? Yesuus kadhatamoo waaqa kadhata? Yesuusis waaqas. Sana eenyu Yesuustu sirri moo siitu sirri? Ani sirri Yesuus sirriidha. Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu kadhatamoo waaqayyo abba kadhata? Wanta Yesuus ofiisaatiif waaqa abbe. Ani amma gaafii takka sin lamaan gaafadhee Amaanu'eelitti na qora malee ijoollee kana. ani amma yookaan pheenxeen ta'a yookaan pheenxeen ta'a yookaan musliiman ta'a gaafii takka sin lamaan gaafadha. Beente sin ta'ini musliima sin ta'in. Gaafii sin gaafadha nam gaafii sin gaafadha pheenxee warra pheenxee kanas nan gaafadha musliimas nan gaafadha. Gaafadhu. Amantiin kiristaanaa kan jedhamu kiristaanni amantiin fayyisaan amantii sirriin kiristaanaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa hoo jiraate natti himi quraana keessa immoo islaamni amantii sirriidha kan jedhus hoo jiraate isaan lamaan keessaa warri pheenxees naa dubbisaa warri islaamas naa dubbisaa. Amantiin kiristaanaa amantii sirriidha kan jedhu hoo jiraate macaafa qulqulluurra naa dubbisa. Kiristaana malee amantiin jirtu. Sirriidha ati sirrii. Waliin hin dhahin kaakka itti miti. Laal macaafa qulqulluu malee hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 akkas jedha. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan baraan tokkollee hin jiru. Maqaan fayyinaa kan ittiin fayyin waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedha. Waan nu gaafate. Inni waa'ee amantii gaafate malee waa'ee fayyinaatiin amma itti himna waan ta'eef gabaabsinee ta'u. Dhaggeeffadhu boqonnaa yoo fiddan aanuu akka jedhe anis walumaaniin obboleessa wajjin kiristaana ta'a. Yoo isin wangeelarraa amantiin dhugaadhaa ortodoksii pheenxeedha. Amantiin dhugaadhaa kiristaanni amantii. Pheenxeen amantii kan jedhu yoo wangeerraa fiddan anis pheenxeen ta'a. Yesuus Kiristoos immoo islaama qofa akka amantii dhugaate wangeerraa quraana kiyyarra amantii islaamaa malee amantiin hundi amantii kijibaati amantii islaamaa qofa dhuga jedhu ni fida ni fiddanii isin wangeerraa kanna anaa pheenxee ta'a isaa hojii kunoo. Nu yaabbee waa'ee amantii miti amma. Laal inni dhaabbadha. Amantii dhamoo qoy. Obboleessa kootiif gaafii nan deebisaaf nan gaafadha garuu isa dura gaafii deebisu dura nan gaafadha. Gaafii deebisi. Deebii deebisuuf hin qaba dirqama. Amantiin sirrii kiristaana kan jedhu ni jira asirra. Qoy abba amantaa jette moo amantii nu gaafatte amantaadha moo amantii nu gaafatte. Amantaa feetu amantaa feetu amantii. Siifan qulqulleessaa qoy abbuu. Abbuu gujee tokko qoy ani isaan qulqulleessaaf. Ati amantiin kee maal? Ani Tafaa yookaan badhoo amantiin keessan maalin? Ani duuka buutuu Yesuus Kiristoos. No amantii duuka buutuu miti amantii maqaan amantii keetii maaloo? Kiristaana. Kiristoos. Okay, eshi kiristaana erga taate kiristaanni amantii sirriidha kan jedhu macaafa qulqulluurraa naa dubbisi. Qoy isaa miti ati amma amantaa isa dhugaa jette moo amantiidha kanati jette qoy. Amantaadhuma isa dhugaa amantii kiristaanaa amantii sirriidha kan jedhu bicha naa dubbisi macaafa qulqulluurraa kazaan ani har'a suma wajjin Yesuus Kiristoosin fudhadha harka koo qabadhee laayivii galee. Miti qoy kaasittani mana dhageeffadhu asitti na dhageeffadhu kan nama fayyi ati amma amantaa kanatti galuu odoo nani dhugaa dhadhee sitti immoo barbaade amantaa kanatti galuu kan barbaaddeef fayyuudhaafi. Maal jechuudhaan amantii sirriin amantii kiristaana hoonaan jedhee ka sirriidha ka maafan hin fayyu amantii sirriin amantii kiristaanadha kan jedhu macaafa qulqulluurraa naa dubbisi kazaan amantaan si fayyisu kaa amantaan miti kan si fayyisu Yesuus qofa amantaan ortodoksiis ta'e musliimas ta'e amantaan miti kan nama fayyisu amantiitu si fayyisa malee amantiin immoo Yesuus Kiristoos amantiidha kan jedhu kenniifati afayyisu ajjeesu yoo barbaade. Amantii ni qabdanii isin amantii ni qabdanii. Nuyi amantiin keenya Yesuus Kiristoosidha.
Fidi amantiin kee amantii Yesuus Kiristoos jettu wangeela irraa yoo feete. Fidi fayyee. Fidi. Ko amantiin keenya? Amantii Yesuus Kiristoosii amantiin keenya. Inni amma amantaa na gaafate ka amantiin an gaafanne amantaa dhugaa jedhe bara. Dhageef amantaan dhugaa takka amantiin dhugaa kiristaanni amantii kan jedhu fidi yookaan islaamaa fidaaf. Amantii fi dhaabbanni amantaa garaagarummaa qaba. Amantii fi dhaabbanni amantaa amantiin waan ijaan amantii jechuun waan ijaan hin argamne amantaa akka jiruutitti. Hirriibaa fi deemaa dhaggeeffadhu. Yesuusin fudhadheetti rafaa. Kiristaanni amantiidha. Kiristaanni amantii moo amantaa? Kiristaanni. Hayimaanootiin kee maali? Kiristaanni jireenya. Boqonnaa. Okay, ustaada boqonnaa nuti quraanaan baasaa fi islaamummaan amantii dhugaa akka taate boqonnaa suuraa Al-Imraan lakkoofsa 3 boqonnaa 19 baasaaf. Munzir qoisiin guddisaa. Waanni eebbisaa dubbisi. Dubbifadhu laaf. Quraana keessanirra hin jira. Quraana keenya irra kunoo dubbifadhu quraana keenya Islaamni amantii sirriidhaan jiru jira. Kunoo dubbisi. Dhugumatti anatti rabbiin biratti fudhatamaan qabu. Islaama. Niin dubbisaa dhiis wangeelaa miti kun naa dubbisaa. Dhaggeeffadhu. Suuraa sadii haa. Gurbaa kana eegi. Wangeelli. Wangeelaa beektuu waan afaan dubbatti si cufeen jira. Akkana jedha. Suuraa sadaffaadha. Suuraa Al-Imraan lakkoofsa 19 irra. Lakkoofsa 19 argisiisa laal ustaada kun asoo fi lakkoofsa 19. Ustaada lakkoofsa argisiisa. Dhugumatti amantiin Rabbii. Dhugumatti amantiin Rabbiin biratti dhugumatti hunda lakkoofsa 19 ilaal. Arabiffaan jira jalatti gubbii akka hiikoodha. Jala jiru kun Arabiffaa jala jiru. Dhugumatti amantiin Rabbiin biratti fudhatama qabu islaamummaa qofa. Isaan kitaabni kennamaniif erga beekumsi isaaniif dhufee booda jibbaa jidduu isaanii jiruuf jecha malee isaan dura wal hin dhabne namni keeyyottoota Rabbii jechuun boqonnaa caafata keenya jechuudha. Namni keeyyottoota Rabbii kafare jechuun kafare jechuun dide jechuudha. Kafare jechuun nama waa dho'isu nama dide jechuudha. Dhugumatti Rabbiin ariifataa qormaataatii jedha. Eenyutu ni barreesse kana? Thank you. Galatoomii baay'ee ulfaadha. Kana tokko argadheen jira. Faranjii. Kuna qo'i bakka biraa dubbifataa 8. Biraan jira. Dhaabbata siima boqonnuma kana keessa. Kun akkana jedha. Waman yabtaghi ghayra al-islaam dhaggeeffadhu ammaas. Namni islaamummaan alatti amantii biraa amantii barbaade isarraa hin qeebalamu. Akhirattis jechuun akhiraa jechuun guyyaa xumuraa guyyaa firdii guyyaa fuula waaqayyoo dhaabbatan jechuudha. Akhiraa jechuun inni warra honga'e irraahi jedhe warra kasaare warra gartee bade jechuudha. Namni amantii islaamaatiin alatti amantii biraa barbaade Rabbiin irraa hin qeebalu jechuudha. Dhumaatti maal godha reessichi? Rabbi isaanii fida kiristaanni amantii kan jedhu pheenxeen waaqeffataan duuka buutuun amantii kan jedhu yeellam wangeelarra yeellam hin jiru. Ta'e ka abbeema musliimaa haa ta'u kaama jechiiti. Haa baratu jechuun maan garsiifne malee haa baratu. Suuta jechuun isin chaalenji isin haa baratu baradhu. Baay'eedha yoo barbaachisaa ta'e amma 15 fiduu dandeenya amantii islaamaa malee amantii biraan jiru kan jedhu iddoo tokkoof lama qofa osoo hin taane iddoo hedduu fiduu dandeenya. Eeshiin dhaggeeffata. Jechuun isaa maal godharee bar dhugaan hin jiru. Bas guyyaa halkan walakkaa ta'e hin ciisa. Dukkana duubni isaa dukkana. Akkamitti ta'a akkasii miti intini dhani miti filosoofi dhani miti biroo mina onee no. Maal fe kaos ture? Amantaatu maal argattee abbeenu faana falmitu ta'e bakka argattee miti musliima ta'uu hin dandeessa mirga keetiin. Sima baruun barbaada maaliif nama goyoomsitu maal jechuudha. Yookaan waaqeffattaadha yookaan eeshi karaa filosoofiitiin karaa amantiidhuma duratti tuni yoo ta'e. Amantii kana erga yoomiiti kaastee amantii kana fudhatteeti. Amantii kun yoom dhufe biyya kana? Akkamitti dhufe? Amma immoo waa'ee umurii amantii naa kaastee? No, waa'ee umurii amantii miti. Ati amma jechaadha. Oduudhumaan malee amantii kana kan fudhatte beektee miti yookaan sii galee miti.
Eebbifame obboleessa koo oduummaa kan odeessaa jiru siidha bara. Yoo oduu odeessite no አይደለም na amansiisi kaa na amansiistii natti himi amantii keetirraa amantii sirriin amantii kiristaana kan jedhu natti himi akkasuma nas Musliiman taayettee tamii amma kunoo isaasitti agarsiisanii ta'uu hin dandeessa bar taate. no akkasumatti amma laalaati amma jechaadha oduu mandara keessaa odeessita amma jechaadha oduu mandara keessaa odeessu macaafa qulqulluurraa na amansiisuu hin dandeenye amma jechaadha eenyudha Yesuus Kiristoos eessaa fidde amantii kana eessaa fidde mee natti himi amantii kun eessaa dhufee yoo dhugumaan yoo bartete Yesuus Kiristoos fayyisaadha jettee odeessita miti. Eeshi akkamitti fayyisaa ta'e akkamitti amanuu dandeenya. Dura amantiin kee maal ture? Gizee dhalattu amantiin kee maal ture? Oduu kanaati kan amma anatti kan naasuftu amantiin kee maal ture dur? Amantiin koo? Duratti maal ture gizee oduu dura abbootii anabbaa keetii maal ture siin jedhe duraan abbootiin kee maalitti amanaa turan? Waa'ee isaanii maal galcheeni waa'ee abbaa kiyyaa kan kiyyan beeka malee. No አይደለም eenyutu sitti meetu amantii kana eenyutu sitti mee fudhattee sin jedhe eessaa fidde fakkeenya ani macaafa qulqulluurraa hin argee ati immoo iyyuu kan abbaa keetii sanitti deemee macaafa qulqulluurraa macaafa qulqulluu dubbiskaa macaafa qulqulluu dubbifachuu dandeessu dubbifadhu maasitti dukkanaa'e ati kiristaana miti ati kiristaana miti ati kiristaana sirriidha amantii sirriidhaan jedhu naa dubbiskaa kiristaana sirriidhaa miti. Ani amma waa'ee kiristaanaatti Yesuus sirriidha siin jechaa reessa fudhadhu abbee. Yesuus eenyudha? Yesuus maal keessa jira? Akka macaafa. Yesuus Kiristoos waaqa Yesuus Kiristoos. Waaqni akkamitti du'a? Waaqni akkamitti du'a? Du'ee namni du'a ka'ee jira amma du'e. Waaqni hin duune Yesuus du'eera. Namnis yeroo ammaa kana namnis du'ee ka'aa jira biraasan mana yeroo dhiyoo hin argine nama du'ee ka'e. Yesuus hin duune abbee maal taate du'e kan jedhu eessatti agartee? Tema na dhageessa kana wanna ajbara baruu phentee hoduu odeessitanii uummata keenya burjaajessitanii nu dhiisitii waan amanamaa waan qabatamaa Indonemo almoota minde Yesuus Indone jechaadha muslima ta'eera bakka afaan Dua mo'ee ka'eera Indone jedhee muslima taate taatamma